dhibee koronaa vaayirasii yookiin COVID-19. Dhibee kana to'annaa jala oolchuun yookaan balaa dhibee kanarraa ittisuun harka kee jira. Mana keetirraa hin bahin, hojiiwwan kee manarraa hojjedhu. Yoo dirqama kan manaa baatu taate maaskii yookaan haguuggii afaanii fi funyaanii uffadhu. Harka kee bishaanii fi saamunaadhaan dhiqadhu. Yoo xiqqaate tarkaanfii 2 qaamaan namarraa fagaadhu. Iddoo namni itti baay'atu irraa fagaadhu. Nama harka fuudhuu irraa of qusadhu. Ummanni baadiyyaa jiru dhibee kanaan akka hin qabamneef imalli magaalaa irraa gama baadiyyaa yookaan baadiyyaa irraa gama magaalaa godhamu yeroodhaaf dhaabbachuu qaba. Ammarraa jalqabii gosa kanniin hojiirra oolchi. Uf eeggannoo gochuudhaan lubbuu keenyaa fi ummata keenyallee dhibee kanarraa haa tiisnu.